Good morning, everyone. Akkam bultanii jaallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromootiitiif jirra jirtu akkam bultan nagaa keessanii galata waaqayyo nagaa kootiisin jedha hordoftoota kiyaa har'as ganamaan deebi'ee dhufee jira isin jedha yeroo itti ciree nyaannuudha. Maaloo biyya keenyatti wal waamamee ollaa wajjin nyaatamaa asitti ergeen koo jirti garuu nama lama duwwaadha nuti kottaa wajjin nyaannu isin jedha hordoftoota kiyyaa ciree godheetaniin jira isin jedha. Ollaanis jiru garuu ijoolleen keenya yoo dhufanii isaanis na waamaarra waan baay'ee na jedhe waan ta'eef nu akkasitti ganamaan dabboo godhee waxii godhee jira shaayillee danfisee jira amma hiriyyee waamaa wajjin nyaachuu fi isinillee osoo dhiyoonatti taatanii wajjin nyaanee dassina jedha ture nu akkanatti haala kanaan ganama kana sanbata ganamaan akkasitti hojjedhee jira isin jedha hordoftoota kiyyaa dabboo baay'ee nama hawwatuuf keessa isaas hojii kan ta'e hojjedhee jira garuu maashiniidhaan hojjedhu mooti isin jedha hordoftoota kiyyaa kottaa nyaannu isin jedha. Hinaafina tole naa yuutuubii ko like share subscribe gochuudhaan jabeessaa hordoftoota kiyyaa.